Aqallo marati keessa hoo jiraatte namni nama hin qabne akka barbaadan nama godhuu danda'an akkas hin jedhin. Eesa no maqaan balleessin jecha akkana fayyadanii atu yutti gaafatanta imaaraati keessatti namni nama qaleetoo maan baadare natti mika imaaraati keessa jirti saa imaaraati maan baadare Oromiyaa maan baadare taragaagga'i qoy miira keessan galini taragaagga'i gaaf dubbatti miira keessan galle viidiyoo isa dhumaa hojjettee bar viidiyoo ishii dhaggeeffadhu dhaqiiti maaliif miira keessan galle laana nagge warri asirraa dhaadatanii homaa gochuu hin danda'an tisiisa takka irraa kaasuu hin danda'anis hin jedhama isaanii miti bar mijayyoon ofirratti hirmijaa furachuu dandeessi amasi waan siin galle jira dhaqi viidiyoo ishii dhaggeeffadhu lammata hin dhuguu kana jettee Adoko, Taragaaggaa ameen batabatina jettanii Oromiyaa bar ani waan isin jedhaa jirru iyyuu qabna bar biyyin waa dhaga'uudha akkas hin jedhinaa sinniisa ajandaan jedhinaa nuyi boo'uu qabna gadi yaane maaliif akkas jettisaa jetta maaliif akkamitti callisnee teenya nu danda'u akkobannee iyyinaa bar iyyuu qabna mucayyoo keenya eessan akka isaan naqan hin beeknu yoo duutas reeffa ishii nutti agarsiisan yoo jiraates as jirti jedhanii nutti himanii ijoolleen tuulamaa u'u jedha iyyaati gadi yaa tokko keessanii mana banadhaati dubbii gandummaatiin dhufe dhiifama gaafatte akka ilma namaa wanti ishiin balleessite hin jirtu kanaafuu biiftuun duute ijoollumti tuulamaa kanaan booda dachee kanarra jiraachuurra wajjin dhabamna jaa ta'eef iyyaati warra biyya keessa jirus akka nu ga'u dhugaa waaqayyo isa dhugaasiniin jedha. Arifiti tuulama qofaa miti la Oromiyaa dhaggeeffadhu tuulama qofaa dhaggeeffachaa osoo hin taane warri kutaa biraatillee nuti amma kutaa shawaa miti ani bajawu warri kutaa biraatillee isin cinaa jirraa jechuudha mijayyoon tun wanna takko taate taan dhugaa rabbii nutu isin caala nutu gaafsan gadi ba'ee dubbata. Dubbii maraati keessa jirtu don jedhini lubbuu ishee akka dhaqqabannu jedhaati mana banadhaati iyyaadha. Oromiyaa ishii taragaagga'i lubbuu meeshii ofitti deebi'e carraa nama biraa kenna. Mucaan kun dirqama TikTokirraa dhabamte jechuudha. Iyyatanii asirraa amma miidiyaan guutuun bilbilan kaastu uummanni kun erga sa'aatii lamaatti barbaadaa jira namni bira jiru soo jiraate as jirtedhanii nutti himan yoo dhokatteetis jiraate yoo nama bira fudhatte yoo harka poolisiitis galte mucayyoon kun beekamuu qabdi malee callisaa hojjettan ikkoo amma ishiin duututti eegdu maal jechuudha hundee akkamitti callisna ganaan callisnu kun warri biyya keessattuu gadi ba'anii ayyanii dhala namaati dhala haadhaaf abbaan qabne reeffa ishillee hin barbaanna akkas hin jedhina. Dhugaa waaqayyoon nu gargaara. Otoon hubatiin iyyatanii borutti qaanoftu ani akka kan kootti qaanoftu buruzim jettanii otoon hin hubatiin hin iyyina asirratti har'a sa'aatii tokko lama keessatti jiru hinanne waan namaatiif hin dabarre. Kaleessa naa gadi baatee nama fottoosa dhooftu sana maayini godhu. Qo'itti Kan ishii caalayyuu gadi ba'ee nama arrabsaa jirullee hin jira garuu akkas hin jedhee habitti. Oonyuudhaan jedhe kan itti qaanfatan jedhu kun oonyuudha. Mee dubbadda ta'u. Aneetu siin jedhaa rayyitee mucaan kun boru jirtu argamteetti Kootu guyyachi wushaa. Mijayyoon baddee hin jirtu viidiyoo hojjette hin jirtu iyyaa dabarsaa dhugaa rabbii fidaa mijayyoon bakka jirtu. Nuu fidaa. Nu jala deemtanii nutti illee hin boo'ina. Mijayyoon keenya yoo duutes reeffa ishii yoo jiraattes as jirti jedhaati nutti ma oo lubbuun jiraatte lubbuun jirti nuun jedha hoo duutes reeffa ishii nuu kenna. Kanaafuyyuu warra biyyaa biras akka ga'u jedhaati gadi ba'aati viidiyoo hojjedha. Uummanni taa'ee boo'ee Oromiyaadhaan callisi waan jettuuf hin qabu yoo karaa dabaa dhufteen ala malee jechaadha. Kanaafuyyuu nurraa taa'a isin kaleessumaayyuutti dhaadachaa turtan si'a sadii dhiifama gaafachiistan daa'ima amma kana haadhan qabdu abbaan qabdu deemi of ajjeessa of silliksi jechaanii turtan kinoo ciisaa galoo galaatti dhaqaa reeffa ishii nyaadhaa bakka jirtutti barbaadadhaati warri kaleessatti duulaa turtan. Dhiisaa jennee turre dubbii kana yoo haqa irraa qabaattan sinii kaffalla jennee ni jirra risiitii keessa fidaa jennee ni jirra nu dhaga'uu didanii miti har'a immoo callisaa nuun jettanii suma barbaada. Yoo dhuguma imma namummaa qabaatanii gadi ba'aati iftuu fidaa jedhaatirraa dubbadha. Iftuu fidaa jedha. Bakka. Maal qabdanii miti dhalaa baarrama. Odoo dhala gaarii taatanii dhala nama jalatti nyaattanii isin. Kanaafuu
afaan hin qabnu nu amma micayyoo kana argannutti afaan hin qabnu afaan man qabnu nuufidaadha iyyaa dabarsaa dhugaa rabbi micayyoo nuufida bakka ishiin jirtu nuufida sagalee ishii nu dhageechisa sagalee ishii dhaga'uu barbaanna bireen dhabe jedhee manan jirtu jedhee barbaadaa jira hundumtu barbaadaa jira kanaafuu nuufida yoo finnes ta'u moo rakkoon hin jiru bar rakkoo eftu takka hidhamnudha Eragitto fanniste wayin namnu kaafee natti meekan na deebisi argitee jirta Oromiyaa bar amma sagaleen ta'inaa jechuu kooti miti bar lubbu ani bar sagaleen ta'inaa jechuu kooti miti siigalee garuu warra amma ishiin iddoo itti baqattee micayyoon tu nama bira jirti machees jechuudha iddoo ishiin itti baqattee jirtu kana gadi baanii maaf hin dubbanneedha tukurati isaan irratti lagochuu qabna ishii qofa osoo hin taane jechuudha amma warra sirraa baqa mukana dhiisnee micayyoodhaaf sagalee ta'uu qabdu malee gadi baatanii warra amma sirraa afaan banu gandatti wal gachanii kana isa micayyoon Yona argamtu achiin booda walitti gadi dachaanaa jechuudha rakkoon qabu. Barbaanna lubbu anan jedhutu kana bar laali yoo nama bira jiraatte namaanis walitti nu buusina nus sagalee keenya akkasuma nu niyyisiisina kanaafuyyuu yoo nama bira jiraatte gadi nu baasan yoo immoo intalli kun ofumaafuu eragitti waa of goote barbaadanii too'in nutti agarnu garatti deemnu wallaallee nutti dukkanaa'ee jira kaleessas dhiisaa dubbii kana neni dadhabneemi ati gana eessa jirtetti gaafatamaa imaaraati dhadda imaaraati bar ani sirra beekuu danda'a bar waa'ee imaaraati natti mun dandeessu nini beeka bar garuu micayyoon kun erga duuteen booda argamni ishiin maal faayidaa qabaadha bar amma hoo jiraattes yoo duutes nutti maadha dubbiin waa malee dhabamne intalli bilbilan kaastu qaxxitaan hojjetu bilbilli Ani bu'aa hojjette tokko argeera garuu viidiyoodha amma hin deemteera boota hojjiiti. Injirtu barbaada iyyaa dabarsaa iyyaa maraaddaa fidaa micayyoo nuufaa fidani micoon tun boroo taate bo'uu maraachuurraa ammuma odoo lubbuun jirtu dhaqqaba. Injirtu bar namni naannoo chaarjiyaa jirtan namni naannoo ajumaan jirtan immoo lukaanis ta'u deematii barbaadan tala kana ani fagoo irraa jira guys አትሳቁ እግዚአብሔር በኮመንት አንቺ ውስጥ የሞኔታ ሲጪ የምስቁ ልጆች ሲያሳጭ ግማታ በሰው ህይወት አትሳቁ ሰው ተናዱ ቆይ ዙፋን ሞይቴ ገባዱ ልቦ ይረቱ ቁሜ አትሳቁ ሞኔታና ከነማ አንቺ ዱጋር ዝም ብላችሁ አትገላፈጡ በሰው ህይወት አትሳቁስ በቃ ይሁንም እኔ ምን አይነት ህዝብ ናችሁ ግን እስኪ ተረጋጉ አሁን ናታችሁ ግማ ከናንተ መፈጠሪ ራሱ አንዳንድ ያሳዝነኛል ኦሮሞ ኦፊቲንግ ግማታ የሰው አጥታና አንተ ናችሁ ለማኛታ ኪስን ሚጨዮን ቱን ገዲታ ዋና ተቆታታ ኡጋራ ቢጅቹዳ ኩታ ብራቱ ይናርጋምኔ ሚጨዮን ይናርጋምኔ ያየ ደበርሳ ሚጨዮን ይናርጋምኔ ኪኖ ደገፈዳ ብራምቤቱ መንዳ ጅራቴ አከዱ በተሊፍ ማለት ሲያሰው ሲኔ የሙሊ ፈማውጅ ደገፈዳ ሙቤ ኢምቤኩ ገሩ ኢምቤ ዘዋን